Egaa yaa fira addunyaan kun waa hedduu nu agarsiisti. Dinqiiwwan hedduun nu barsiisteetii jirti, nutti agarsiisetii jirti. Egaa mucaan namaa mataa isaa irratti rifeensa akka biqilchu hundi keenya ni beekna. Garuuti immoo mucaan namaa mataa isaa irratti nyaata biqilche yoo jenne eenyutu amanaa? Kuni garuu dhugumaan ta'eetii jira. Odeeffannoon biyya Indiitii bee tokko akkas nuun jedha. Namticha sirratti agartan kun maqaan isaa akka ibsamu hin barbaanne. Waggoota kurnan hedduudhaaf mataa isaa irratti ruuzii biqilchee mataa isaa irraa nyaachaa ture. Waggootota hedduudhaaf maallaqa takka ani ruuziidhaaf baasee hin beeku jedha. Namoonni baay'een na ilaalu jedha. Yeroo kana ruuziin hin gurguramaa naan jedhu ani garuu hin gurguramu hin jedhaan ruuziin mataa koo irratti oomishus si'a tokkoyyuu gabaadhaaf dhiyeessee hin beeku. Hunduma isaayyuu ofii kofan nyaadha jedhee gaazexeessaadhaaf himeetii jira. Odeeffannoon kun yeroo ammaa kana addunyaa irratti baay'ee lafa samaatii jira. Namoonni baay'eenis na gaafatu jedha. Kuuwwan isaanii namichi kun maal namni akkas gowwaan naan jedhu jedha. Garuu isaantu gowwaadhaa jedha namichi kun gaafa dubbatu. Sababni isaa